Daawwata kabajamoo fi jaallatamoo akkam nagaa fayyaa keessanii jirtanii jabaattanii baga jiraattan baga yeroo kana geessan hordoftoota warra YouTube akkam isin jenna kan nagaa fayyaadha yeroo kanas qaaba eegenya waliin gonya dhimma takka irraan dubbachuu dhufe dhimmi irraa dubbachuu dhufeesi dhimma baangaalee nu hordoftee jirti jaawwa baangaalee tara akkam irraa goona ono shamara keenya dirqiidhaan akkanatti afaan keessa faadhu dhungatanii akkuma agartan kana akkuma fadhan gogoodha jechuudha Dubaay kana keessatti du'ee maaliif isaa dhiirtii Dubaay kana hin jirtu natti fakkaatamu akkam isaa akkan mee dunubaasa oduu Dubaay jirta kun dhiirtiin jirtu Dubaay kana moo akkami akkam takkana shamarratti jabangaan tumee akkam takkana gooti waa shamarratti jabangaan akkam takkana gooti way baangaaleen hedduun hordoftee jirti kanaaf gaa baangaalee tana tarkaa bira furachuu qabna gartee mee warri Dubaay jiru keessaa mee warri Dubaay jirtan moo akkami laata akkuma fedhanis jaar godhanii tan fuuneef jalaa qaban biyyoolota jalaa qabtus baangaalee tun xixiqqoo irraan nu ejjiti ammas kun omcaa tana dirqiidhaan gaakuma akkanumatti hundi akka fadhan godhu jiranii agartee dhalaan takkituun isoollee akka dhiirtii Oromoo kan rakkattee jirtu mee maaf kan baangaalee tana akkannati yoo dhiirtii Oromoo nyaa rakkattee kun kan baadiyyaa keessatti cinqataa jira kan baadiyyaa keessatti rakkoo addaa keessa jira beektaa kanaafuu mee yoo kanuma Oromoo tokkotti firaa miskira tokko kan tanuu mee maaf kanatti cinqatanis mee maaf akkanatti cinqatanis hin jaaban mee ciqquma dilla kana baangaaleetti Paakistaanitti maaluma rakkoon akkanaatu maal rakkoon akkanaatu mee hundumaafuu mee viidiyoo kana gaa'ee laallee waan namicha kun immoo isiinis fedhii wallee wajjuma qabdi fakkaatti isiinis fedhii waan akka irraa qabduuti waa isa qofaa miti jechuudha silaa yoo firaachi darbituu humna qabdi akkanatti ichi darbituu ammas waan nama ajaa'iba jawaalacha haayyatanii yeroo isaa viidiyoo waraaban kana fiidoota boodanu godhiisaa yaaddani moo akkami jawaalallee yaani kan jiraam sala dhokaattillee maa rakkoon qobeeta dhokaatti yoo namatti jabaatti dubbiini akkas yaa'ee kanaafuu baangaalee tana irraa qabu qabnamma baangaalee tarkaan fira furachuu qabna shamarran jala fixanii shamara keenya laalgisi dhiirtii dhuftee agartee misenjera fa'aa isinitti barreessanis taqabbalaa firraa dhiirtii Oromoo misenjeraan hedduun namatti barreessa anuu gaaf takka takkatti barreessetu mana achi waltaanee firaa jechuudha waldinnee rakkoon qabu waldinnee akkasii misenjera fa'aatti barreessaatiin aguu dhiirtii misenjeraan haa isin jette taqabbala leesh maaf hin taqabballee egaa haga baangaaleen akka isin gootu yoo dhiiruma keenya tokko fakkoota akka xiyyaa kanallee yoo taate maal rakkoo qaba jechuudha agarteemi ilma Oromooti agarteemi ilma Oromoo sana kan turu jaada jechuudha barbaadeeti moo akkasii mee dhuga jaames jalatti barreessaadha dhuga miti ilma Oromoo bakka tokko yoo kana ta'e jirtu mee haga baangaaleen akkanatti isin darartu aku takkachi no dhugo dhoot achi deemtee dhumatan wala baaqaysanii dhalaata addaati shamarran addaatiin dhugamatan kanaafu amannu kun amata hamaadha shamarranis baangaalee jala fixee jirti garteemi kanumaafu shamarran keenya mee baangaalee fi Paakistaanii fi hundarraa shuweeyya dhiirtii Oromoo hedduu jira dhiiraan alfufurtuu afaa wallee moojis akkam dhiirtii Oromoo rakkoo fidettee amata kana akka intalta shaana waarii jetteetiin yaa sheekaa nagana fuudhes torbaan wasanottu dadhabaadha agarte sanuu shurtaan isa qabee jira jennaa wallee shamarran keenya waan akkanaa ta'an ofirraa dhiirtii Oromoo maan tartu yoo ofirraa baangaaleetti shagar laala akkasitti yaadiina ni jajjaboo nuti immoo waa'ee tarra sirriitti tarra jechuudha kanaafuu baangaaleerraa soota nurraa ja'a baangaaleerraa soota deema Paakistaanirraa soota deema yaa dhugatti isa kamisin maatii qabdeni firan qabdeni namni fakkeenyaaf waan malee dalagee maatiin nama harkaa firaan nama harkaa yoo rabbi irraa sodaachuu baattan warri keessan akkam jaaguu Facebook irratti sin arkan hagguu Facebook irratti sin arkan warri keessan akkam sin jamaata akkasii dhokaatti illee beektaa rakkoo qabdu gaa rabbii gaa sodaachuu baattanii fiidoo si waraabanii eeguu sin gadhiisan akkasii kan inni fiidoo si waraabee akkasii gadhiisu deemu beeku abdan jechuudha fiidoo namni nama waraabu kan dhimma yaani baay'ee nama rakkisaa sunna keessan kun atubbachuu nama diba kanumaaf gaa maal isin goona isin gorsan akka gorsaatti ani akka obboleessa keessanii tokkotti waan isin gorsu yoo jiraatte Paakistaanii fi Hindii Baangaalee shaada kullu maa itti kenninaadha ilma Oromoo tokko ni isin jara faasin barreessa beeta dhiirti guyyaa takka beeta Facebook magaalaa laatiin bareedeen ture bareedduu Oromoo jedheen suuraa bareedduu irra heddeeta bareedduu Oromoo jedheen suuraa bareedduu irra heddeeta kana booda dhiirti tun natti barreessite ani ilaalu beeta anuma hin deebisuuf laaleetu waan isaan guyyaa wadaan uumaan an beeku nama jajjabaa kanatti barreessee beeta ajab afu namnillee yoo magaalaa laatiin Facebook banatan rakkoodha jeetumaan laata shamarran keenya akkamitti jiraatan jee kanaaf dhiirti akkasitti shamarran keenya kadha isin kadhachaa jiran jechuudha jechuu barbaadeeti Facebook aan messenger gusin barreessanii bareedduu teenya qashtii teenya qishoo teenya jaan taqabbala homaa isin godhu Oromoodha
waliigalaa yoo nasiibaa kan fuudhu hedduu jira beektaa yoo Oromoo tarrakkate walaa baay'ee anuun hin beekan nama hedduu harrakkate maan hin gaafanne ana fa'aa bira koota dhalaan yeroo barbaaddu isin ittiin kan walaa du'a dhiirtee hedduu jira dhiirtee fuudha barbaaddu illee yoo natti dhuftan isin qacarta karaa heerumni dhalaan heeruma feetanis amma booda ana bira kootaadha natti maqaa isaanii akkasitti walitti isin fida jechuu barbaadu haa gabaan gaalii Paakistaaniin qisaasamtan maktaba fuudhaa heerumaan bana gana fuudhaa heerumaa maktaba banuu qabna jechuudha dirqama gaa maal goonare maktaba fuudhaa heerumaa bannee maktaba fuudhaa heerumaa kanarratti akkasitti walitti kanneen isin ijaa kanaafuu maktaba sanii banu guyyaa xiqqoo booda achi dhuftaneeti atis gurbaa seetoo barbaadetta atis intala seetoo ni barbaadetta atis kadhiiraa ifin darariin baadiyaa keessatti gana maktabaan isin bana maktaba sanii irratti dhuftanii fuudhaa heerumaa wal barbaadettan okay kasi jechuudha barbaadeetti kanuma okkedhuma okkee miti okkeedha sirriitti jira maktaba fuudhaa heerumaa bunuu qabna dhalaata heeruma barbaaddu keessaa nuti bisi boonsaa gadaa yookaan hojjetu yookaan kun achi yeroo isaa pinti jirti na fakkaatti isaa pinti achi yeroo jirtu isaa pisaniin haa inaanji yookaan messenjera jechi yeroo ni jira jechuudha achiin haa jechuudha kana waliin ultiin isa fidee jiru maktaba ajaa'ibaa kana bunuu deemaa kan fuudhaa heerumaa waan ta'eef okay saa walumaa akkasii miti akkasii ulti kana gabaan gaalee Paakistaan dirqama maktaba bunuu qabna jechuudha boota agartanii maktabni dirqamatee jiru akan maktabni dirqamatee jiru maal goona reegaa hanga shamar kan akkana xiqqisaasamanii dararamanii ciqqanii baangaaleen dariyaa irrattis lafuma darbu agartanii dariyaa irratti lafumatti sin darbu bakkuma gartee lafumatti sin darbu maa kan xiqqasaate yaa shamar keenya babbareedu akkasitti dhugaa irra baay'ee garaa nama nyaatanii waan takka takkaa jira beektaa tokko kan jaartii xixiqqoo sana irra fidee jaartee afaan keessa fa'aa dhungotuu kajaartii akkana gurguru kanaa wallee isinitti jabaate moo kanaa wallee isin aarse moo kam warri jaartii xixiqqoo irra dhungottee isfraa dhiisaa jaartii baatee xixiqqoo irratti xixiqqoon mana hirriibaatii miti xixiqqoon mana hirriibaatii miti xixiqqoon mana sooshaal miidiyaati malee manni hirriibaa siree mana siree ni dagattanii isaa xixiqqoo irra dhuftanii kaan afaan dhuggattan kaan muxxee dhuggattan kaan chinnii teessan dhuggattanii kanaaf dhiisa booda immoo rakkoo seera dhufaa jechuudha intalti xixiqqoo barate jaartii isin intalti walaa dhugaa rabbii akkasii nanti xixiqqoo barte dhugaara biyyaa ta'an waan taatu ceqasa wal dhugachuun wallahi haram aleek of Allah kanaaf akkasumas waan barbaada akkasii maktaba kanaan bana kana irratti na gargaara warri yeroo barbaadan keessaan kottaati gargaara sinja asoono hidhume hanganuma jechuudha yeroo gaafachuu